sponsor biteefi akkana birrii ofii baase hin kolfaani baay'isoo yaara kolfaa ture maaliif bu'aa namni tokko dadhabeti tokko taa'etu bawwete dinna sufa anna kolfisiisa bara bu'aa argitanii bu'aa qabsoo kenna bakka nu geen era saalfadha ka qabsaa'e ka bira ka irraa haasa'amu bira so ani kana deebisuuf seenne yaa akkuma hubannoo fi akka namoonni na jaalatan tokko faallaa nu bannee fi ani firoo harkuma kiyyaan akka isaan deeman godhe harkuma kiyyaan wantoota adda addaa wantoota isaan barbaachisu guutee fi namni na gargaare hin jiru namni birrii tokko na erge hin jiru namni argitee ijoollee kana akkas godhi jedhee isiidhaafis birrii tokko erge hin jiru kijiba jechuudha wanti miidiyaa kanarra deemu isiinis jirti lubbuudha nama alhamdulillah wannoo geettee jirti Torontoo geettee jirti kuloo naa bilbilaa turte ammumaa laalaa ilaaf garaagarummaa jiru kan quba wal qabu nuyi kana haasawaa biraati bakka isiin jirtu amma hin beekan bakka ispoonsara isiin naqaddee dimantanii amma Torontoo jirti namni kana beeku hin jiru walaakin ta'anii waan bira haasa'aa jiran eessa akka deemtee yoo hin beekne faatu wayi nuti akkas godhe minaan birrii tokko miti hin beekan jireenya isiitu so ani dhugaa dubbatuuf isii adda baane akka namaatitti dhugaadha kan adda baaneef kaa namni jireenya keessatti gaafa wanti adda addaa walii si galchuu didu adda baata garuu mootu karaa dippiloomaasiitiin nagaya turree jechuudha amata afur erga adda baane amata afurii kana keessatti balaan hin jiru nagaya malee amata afurii kana takkaa deemi dalagadhe ari'ee mana dalagaa geessee hin beeku waan isin ajaa'ibu guyya tokko dalagatuuf mana hojii deemee hin beeku maal rakkattee maal isii barbaachisa maal nyaatta maal uffatta maal dibattaan anarra warra haasa'u kanarra hin turre ilmoo kee akkamitti qabattaa ilmoon qananii keessa ture anaaf isii jidduutti bakka deemu hundi giraa gabba'e barbaadalkaa walakkaa dhufa barbaadalkaa walakkaa deema barbaadachi deema barbaadasi deema kan ka ilmoo kiyya dhiisa akkamitti akka guddatee fi maali isinuu argitanii isaa miti kana misi haasa'uudha jechuudha ani kan na ajaa'ibe namni isii tana firoo jechuudha rakkattee jirti jedhee cinaa dhaabadhee jira jedhee ragaa bahu tokko yoo jiraate tokko warri akka nama xabaqaa of mi'eessuuf of ana jibbisiisuuf haasa'aniif baana deebin ture birrii tokko jireenya ergaa gaafa anaaf isiin adda baanetti an gargaaree jira jettee dubbattoo jiraatte ani surree mataan baafadha laayivii kanarratti taa'ee isinumaa qeeyxan hamaa kan isin biratti hamaa dhagaa isinumaa arrabsitan fokkataa kan isinumaa waan barbaadan gootan kanatu akkasiin bareeddee akkasitti isin argitan san jiraachisaa ture jechuudha osoo lolli takka hin uumamin rabshaan takka osoo hin uumamin osoo guyyaa takka hin beela'in osoo daaree hin jedhin osoo akkas ta'e hin jedhin dubartii tamii olu jireenyi kenna adduma adda ta'e garuu bakkuma jirtu sanitti akkasiin mataa ol qabattee deemtu gochaa ture obboleessuma keessan ka jibbitan kana ture jechuudha ana warri jette ani surree mataan isinii baafadhaa jedhe akkanumatti ol qabe laayivii kanarratti isinii galee kanaaf yaada gisee tokko wanti maaliif haasa'ee beeytanii jedhan of isin naa jajjaniif miti gisee tokko gaafa keessa taramee bakka akka nama waan tokko xalaata Yuukireenii fi Raashiyaa kanatti wal adamnuutti gisee haasa'amu argaa beeytaa gisee baay'ee. Egaa hordoftoota kiyya sagaleen reedii kana fakkaata kan jalqabarraa hanga ammaa oliin dhageeffannee jechuudha. Salaamtaa isin gaafachuun daganne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan hundi keessanuu jirtu my family baga jiraattanii kan jalqabarra gammaa na hordoftan kan alaa kan biyya keessaatti xiqqaa guddaa kutaa ganda amantii osoo hin jenne ammallee naaf jiraadha. Egaa viidiyoon kaleessaa akkuma beekamu firoon karaa Kaanaadaa haati ummi firoo ishii fudhattee gara Kaanaadaa deemte jechuudha. Reediin amma seenaa isaanii waa hedduu kaasee boo'ee seenaa hedduu dudubbatee jechuudha. Seenaan isaanii hedduu garaa nama nyaata. Dhugaa dubbachuuf reedii amma namni illee akka mataa kiyyaatitti jaartii lammataa isirra fuutee namni yoo isatti aare malee waan biraa reediin isii rakkisee isii miidhee
namoota biraatti hojii godhaa jira jedhee namni dubbate takka hin jiru jechuudha. Sun yaada mataa dhimma isaaniiti jechuudha. Warroota waa'ee kanaa irraa dubbatan jechuudha. Akka waan ofii gargaaranii, akka waan ofii waa godhanii fi akka waan hojii baasanii fi fakkeessan warroota haasawantu jira jechuudha. Kan ammoo dhugaa dubbachuu fi akkuma inni jedhe keessa namaa abbamatu fi abbama jiru hojii jiraatu fi rabbitu beeka malee namni miidiyamarraa wanni kaayoo namaa bultii namaa wanni inni beeku hin jiru jechuudha. Anas ta'e namoota birallee ta'e namoota miidiyaarraa fayyadamu hundi isaatu homa argeef homa dhagaye haasaa malee wanni qabatamaa wanni kun dhibbaan dhibba akkana jedhee irraa quba qabu hin jiru jechuudha. Homa miidiyaarra dhufee haasaame bicharraa dubbata malee miidiyaarra wanni inni kaayoo namaa namni yookaan miidiyaarra akka jiraatu akka biraa keessa bultii isaa keessatti akka jiraatu immoo akka biraati jechuudha. Dhugaa dubbachuuf reediin durumaa jedhee jira gaafuma siifuu irratti fuudhee jedhee namni ajandaa godhee waggaa lama guutuu namni irraa dubbatee irraa hocee hifatee biraa gale sanu siiduu taanaan obboleettii Mubaarak Musammaa tanamaa irra fuudheedha. Hatta isiinuu haa fuudhuun hin banne osoo nama isaan madaalu fuudhe yookaan nama idmeen xiqqoo ta'e umriin xiqqoo ta'e fuudhee maaliif tana ta'e idmeen achi gaffee fuudhee jedhanii yoo isaan irraa hocanii irraa dubbatanii dhiisanii namni achi ilaalu immoo achuma ilaalan beeksisaa jechuudha. Mataan reediin immoo nama gaariidha. Siiduu irra uuma fuudheef namni hunduu xiqqoo jibbee malee wanni biraa dhugaa isaati. Guyyaa takka isiinu guyyaa takka rakkattee ilma namaa afoo dhaabattee hin kadhatte hin dubbanne akkasuma inni illee guyyaa takka anaaf isiin addaan baane na gargaaraa hin jenne bagan kadhatin tolchitee ati ammallee nama gaariidha. Kalaas namni yoo jaartii ofii takkaa miti afurillee fuudhe waan wal qixxeessee gurrachuudha jaalallachuu qixa kennuudha. Shari'atu isaanii ajaje fuudhu jechuudha. Waan jaalala hunda wal qixxeessuu fi waan itti fayyadaman jireenya isaanii guutuu keessatti waan hunda wal qixxeesse namni suni jaallatamaa fi kabajamaadha jechuudha. Bagan kadhatin isiin jedha ammallee ani reedii fi ummi firoo maashaallah tabaarakallaa ammallee rabbiin bakka tokko walitti isin haa deebisu. Isiin har'a mucaa ofii fudhattee gara Kanaadaa kuttee jirti. Rabbiin achi bakka jirtu sanitti isitti haa bal'isu isitti haa tolu ammallee sillee yeroo gabaabaa keessatti nama itti bakki isiin jirtu san deemee wajjin jiraatu rabbi si haa taasisu. Mucaa keetiifuu walirraa fagaachuun hin ta'u. Kanaaf rabbiin bakka tokkotti isin hararu bakka tokkotti isin haadachaa isilleen akkasuma jaalala siif qabdi kabaja siif qabdi atillee jaalala qabdaa fi kabaja qabdaa fi rabbii walitti isin haa deebisu waliif isin haa dhiisu wallaahi hamtuu keessan hin qabnu waanyoo keessan hin qabnu yoo badaa keessan irrallee dubbanne keessa keessan immoo jireenya keessan isinumaaf rabbitu beeka malee nu wanni irraa beenu hin jiru miidiyaa marra waan argine haasofna malee. Baga hin kadhatin, baga isilleen hin kadhatin, baga kaayoo keessanillee miidiyaa irratti hin dubbatini. Har'a osoo yoo isaan isiinuu kadhattu taate yookaan ka innuu kadhatu taate na gargaara osoo ka jedhu taate ilmi namaa har'a nama gargaare boru ittiin nama arrabsa. Namni arraba jalaa bahe tokko hin jiru jechuudha. Miidiyaa kanarra waa kadhate baga hin kadhatini, baga akka gaariitti haadha manaa tantee bulchite masruufa gootee fi eenyumaa olitti isii horatte isii gootee fi akkanuma namni kama nama quba hin qabne waa'ee namaa haasaa jechuudha. Akkasuma ilma namaa osoo wanna fedhellee ta'e haasaa isaa jalaan baanii gaariillee ta'an badallee ta'an ilmi namaa waa namaan jechuun isaa hin hafu jechuudha. Ilmi namaa dubbii namarraan hambisu. Kanaaf ammallee jabaadhu kana caalaa itti fufii ummi firoo ammallee bira dhaabbadhu akkuma kaleessa bira dhaabbattetti ammallee rabbii walitti isin haa deebisu walitti isin haa fayyisu jaalalli teessan tan duraanii caala walitti haa cimtu baga hin kadhatin baga hin dubbatin har'a ittiin boontaa jechuudha. Haasaa kee keessatti ittiin boontaa har'a osoo kaleessa kadhattee deemee ati kama kaleessa kadhattee akkas sii goone sanii miti nutu si gargaaree niitii teettuyyuu gara Kanaadaa oofatte nutu gargaaree isiinu achi dhayite siin jedhanii jechuudha. Osoo kadhattee baga hin kadhatini namni hunduu jabaatee akka reedii kanatti fakkeenya ta'e yoo haadha manaa isaatillee wallolellee haadha manaa ofiisan hattaa'ee wallolellee akka obboleettii jedhee waa hunda waan silaan ilma namaa wacii barbaachisu hunda mana keessa godhaafii ture. Anaaf isiin addaan baane jedhee isiin dhiisnee dhugaa isaati meeqatu ilmoo dhalee niitii raggatee niitii wajjin rakkatti. Meeqatu ilmoo ofii dhiisee ofii bicha zanaa jedhee bashannana ilmoo ofii maal nyaatti maal dhugdi maal uffatti ka quban qabne meeqatu jira. Wallaahi inni maashaallah tabarakallah ilmoo ofillee akka gaariin kunuunse niitii ofillee akka gaariin kunuunse osoo rakkoon jiraate isiinuu baatee rakkoon kana na godhe jettee himatti hin dhageenye takka reediin akkana na godhe isii himattu hin dhageenye.
jaartii lammataa irra fuudhee malee maan irra fuudhee malee san malee waan biraa wanta kan dhageenye jechuudha. Reediin na miidhee nan nyaachifne nan obaafne daara nan baafne waa naan goone ilma kiyya naan barsiisne naan guddisne moocii naan goone masruufa naan goone jettee takkaa himattee hin beektu sillee takkaa kana gargaara jettee kadhattellee hin beektu atis takkaa na gargaara jettee kadhattee hin beektu dhugaa jirtu kun dhugaa jirtu lafa sii kenna. Ammallee rabbiin akkanumatti nama wal bira dhaabbatu, nama wal gargaaru, nama waliif yaadu, jaarsaaf jaartii bichaa ta'aniifillee miti. Obbolummallee akka obbolummallee akka jaartillee haadha akka haadha abbaa walii ta'anii wal gargaaran rabbillee ni jaalata. Bagan godhini har'a haasaa kan kee kana keessatti itti boontaa. Surree mataan baafadha namni gargaare jettan yoo ka jiraattan taate namni kaleessa isiin rakkattee ani waa godhee yoo ka jiraattan taate surree mataan baafadhaa jedhee dubbate. Kuni dhugaa isaati niitii isaa akka gaariitti tajaajilaa jira akka gaarii godhaafii jira. Yoo nu dubartiin ni hinaafna niitii biraa akka darrabamtuun feenu kanumaaf isilleen aarti malee wanni biraa hin jiru kana malee akka achi natti fakkaatutti jechuudha. Irratti jaartii lammataa fuudhuu kana qofa malee wanni takka wanni biraa hin jiru wanni isiin rakkadha jettee hin jiru wanni isiin himattes hin jiru. Bagan kadhatin baga fuula ilma namaa hin dhaabbatin namni osoo waa godhanii fi borummoo deemee ittiin nama arrabsaa. Egaa viidiyoon kana fakkaataa egaa viidiyoo biraatti walitti turtii gaarii baay'ee.